Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota yeenii Oromtichaa guyyaa har'aa gaaffii tokko gaafachuudhaaf fi mooraa kana keessa waliin deemna. Gaaffii nu gaafannu isinis karaa description box comment irratti nu kaa'uu dandeessu. Share, like, comment gochuudhaan nu waliin tura. Gaaffii garaa gaafanna. Egaa nu waliin tura. Bannee turre. Sababni baduu keenyaa immoo busy ta'uudhaaf egaa. Sababa barataa ni beektu. Nu waliin tura. Subscribe, like, share gochuun dagatina. Maqaan keenya. Maqaan koo Ibrahim Aftaamuun jedhama. Ibrahim egaa gaaffii tokko si gaafadha. Gaaffii kanaaf eeyyamamaa ta'uuf galatoomna. Isinis ulfaadhaatiin jecha carraa kana lattanii asirratti argamnee gaaffii adeemsuuf qophaa'aa ta'uu kootiifis immoo baay'een isin galateeffadha isin jechuu barbaadeetti. Maqaan kee eenyu? Maqaan koo Bilisaa. Bilisaa. Maqaan kee? Maqaan kee Galataa Yaasnaan jedhu. Yaa'u kan hin baradhu isin jedhameenidha. Eeyyamamaa taatee gaaffii nuti gaafannuuf deebisuu dhufuuf keetiif galatoomna. Ayyeetis galatooni. Dursaa maqaa kee? Abdii. Abdii. Maqaan keenya? Diinaa ol badhaasaa Joote. Diinaa ol. Pirezidaantiin biyya kanaa eenyudha? Pirezidaantiin biyya kanaa Dr. Abiy Ahmed. Bakka jechuun maal jechuudha? Bakka jechi jedhu kuni namoonni yeroo tokko kan isaan itti fayyadamanii yeroo isaan itti niigaa bakka jedhaman sana akkuma tole jedhamu akkuma ishi jedhan sana yeroo isaan itti bakka jedhamu bakka niigaa waan jedhaman fayyadamuu barbaadaniiti. Niigaa sin ta'a garuu jecha of danda'e madaasa danda'e qaba. Isa beektaa? Jechi bakka jedhamu kun akkuma jedhamu sababa akkuma niigaa waan jedhamu sana ofii yaada mataa keenyaa xiinsammuu sammuu keenyaa keessa galee akka xiinsaga yookiin xiinsaga jecha tokko xiinxala sagalee tokkootiin yookiin immoo xiinqaaqa dubbii tokko yookiin qooqa hawaasa tokko akkamitti xiinxalamee akka bira gahamuu fi waan tokko immoo akkamittiin akka hordofamee bira gahamu yeroo bal'aa nama fudhachuudhaaf saayinsii mataa danda'e qabanii akkamitti akka raagamee bira gahamuu danda'u jechuudha. Garuu akka xiinqooqa hawaasa tokkotti immoo sababa hawaasonni tokko afaan ergifataa garaagaraa fayyadamuudhaan maalii fi amala afaanii keessaa afaan ergifataa isa tokkodha. Akkuma ta'ee jirutti akkuma afaanii ni baratama seera mataa sadii qaba akkuma jedhamu afaan ni ergifatan waan jedhamus ni jira miti malta afaanii keessaa. Akkasuma akkuma afaan kam afaan eessarraa Ingilizii ta'e afaan Amaariffaas ta'e eessarraas ta'e sababa afaanonni hariiroo hawaasaa waliin qabuuf ta'e ergifannaan dhufee waan keessa jiruu fi bakka waan jedhamu kana akka miirguutuu wayiitti fudhatu. Miirguutummaa jechuun gahumsa waan sanatti ilaalcha gaarii yookiin immoo ilaalcha guutummaa guutuutti itti amanuurraan kan keetu bakka jedhame bakka. No, God, please, no! 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 Bakka jechuun maal? Hingaha. Hingaani bakka isa wanta sana hiikaa kallattii isaa fiduu danda'a. Garuu bakkaan suni bakka baay'eetti galti. Jechuuf dandeesseedha garuu. Jechuun gaafa hiiknu jechaadha. Ishi bakka gaafa jedhamu tole gaheera yookaan waan sun dhaabbate asirratti waanuma gaariidha jechaadha. Bakka jechi jedhu tokko immoo garuu gaafa Amaariffaa keessatti yoo eegne wanta tokko dhumeera bakka kun dhiindiidha gaafa jennu akkasitti qaba jechaadha. Tolee jaalallee qabda? Jaalallee hin qabu. Waa'ee dhungoo akkam beekumsa isaa qabda? Dhungoon faayidaa qaba jedhamu faayidaa qaba. Faayidaa isaa tarii beekuu dandeessaa beektamu akkami dhungoon kun? Dhungoo kanarratti xiqqoollee bal'inaan hin beeku. Akka yuutuubii fi wantoota dooktariin postii goggodhan irraa akka ilaaletti faayidaa akka qabutti nu badhe. Garuu yeroo dhungoo gaggeessan qaamni keenyillee akkasidha. Akkasumallee sammuun namaa taaf akka ta'u isa kana isaan irraa nu badhe malee garuu yaalii isaas hin gaggeessine fuulduratti isaan yaalu. Biyyi kun pirezidaantii qabdi? Pirezidaantiin seeru? Pirezidaantiin biyya kanaaf? Biyya kana jechaan garuu akka Itoophiyaadha. Pirezidaantiin Itoophiyaa kun Saalawarqii Zawudee moo jira? Tolee galatoomii eeyyamamaa taatee gaaffii kana gaafatamuu keetiif guddaa galatooma. Ishee isinillee na gaafachuu keessaniif baay'ee galatooma. Baay'ee isin jaalladha baay'ee isin. Bakka jechi jedhu maalidha afaan Oromooti? Bakka ni gahaa ture.
ni ga'an jennu amma fakkeenyaaf aannan deema yoon jechuu barbaade deemaan jira bakka jedha nagaa aannan deeman jedha bartee dhaga ammatti fakkeenyaaf haasaa tokkotu haasaa jirtu yoo fakkeenyaaf bilbila si bilbiliyan tole ishi bakka nan dhufa ishi bakka kana goonaa kan jedhu fayyadamaa dhufneerra amma kana keessatti yoo nan ka'ee tole ni ga'a nan dhufa yoon siin jedhe simaafuu kan biraa fakkaachuu danda'a haasaa kee waan addatti kutee wayii jechuudha kanaaf barteedha malee afaan kanaaf toleedhaa fi bakka sanaaf toleedhaa ishiidhaaf immoo ni ga'a ture kanaadha jechuudha. Oh my God! Wow! Jiga jecha of dandeessi qabdi turte isee akkasinaa deebistuun barbaadee ture. Ni qaba. Ni ga'aadha jechuudha baqqaan. Dhungoon maali? Dhungoo. Beekumsa isaa qabda? Beekumsa isaa osoo hin taane maal dhungoon isuma gaariidha. In sodaatte jira. Sodaadha sodaan illee fakkeenyaaf qaamni shamarranii fi dhiirri tokko wal dhungatan yeroo jennu qaama sana gidduutti gammachuun gaariin jira namni tokko jaalala guddaa kan mul'isu jechuudha karaa biraa isa kanaattan beekamanii kasaa beeku. Oh my God! Wow! Faayidaa qabaa jedhu akkam faayidaa isaa kana sitti mul'ata isin maanni faayidaan isaa? Faayidaan isaa jaalaluma nama tokkoof qabdu mul'isuudha jedhee yaada. Tolee guddaa galatoomi gaaffiis gaafanneef deebii deebisuu keetiif galatoomi. Ayyaatiillee galatoomi. Baqqaa jedhu afaan oromootiin jecha afaan dandee qaba jechuma hiikaa mataa dandee qaba kallattiin hiikuutu hin taane kan of danda'e jechuudha. Baqqaa jecha jedhu afaan oromoon maali? Akka ani yaadutti bakka kan jedhu afaan oromoo keessatti inni ga'a akka jedhutti fudhadhaan akka kootti jechuudha. Dhungoo nama fakkeenyaaf doktorotii gaariidha faayidaa qabaa jedhu isa kana akkam dhungoon maali faayidaa inni qabu maali? Jechuun akka kitaabolee garaagaraatti yoo ilaalle dhungoon iddoo tokko tokkotti faayidaalee qaba iddoo tokko tokkotti immoo miidhaan qaba. Kana jechuun akka aadaa oromoo keessatti dhungoon nama jaalala qabaniif namoota wal jaalatan irraati kan eegamu. Jechuun namoota wal jaalatan nama fakkeenyaaf shamarranii fi dhiira manaamna jechuudha. Isaan kana gidduutti dhungoon hin gaggeeffamaa jedhama. Karaa biraatiin immoo firootumti wal jaalatan waliin dhugatanii fageenya irraa yoo dhufan jechuudha. Kanaafiyyuu faayidaan qabadhee yaadanillee. Akkamitti beekumsa isaa irratti? Waa muraasa mudannoo isaa nan qaba. Kana jechuun anis dhiira waan ta'eef shamarra wajjin dhungoo gochuu waan jirudha. Kanaafiyyuu dhungoon gaariidha jedhee yaada akka kootti. Si fayyadeera jechuudha. Na fayyadeera. Biraan immoo fakkeenyaaf biyyi kuni pirezidaantii qabdi biyyi kun natti fakkaata. Pirezidaantiin qabdi jedhama. Pirezidaantii ishee beektaa? Saalawarq Zawudee akkas natti fakkaate yoo dogoggoruu dhaabadde. Tolee galatoomii gaaffis gaafachuudhaaf as dhiyaachuu keetiif galatoomi. Isinis galatooma. Ibsiin kun afaan oromootiin maali? Ibsiin afaan oromoo qaba. Ibsiin afaan amaarifaati. Oromoo maali? Akaayeen nyaata.
Akaayii nyaatamni reefoon duroo akee ajjeesee nyaata. Kanaaf jira. Bakka xibsii jechuun foon xixiqqeessanii murmuranii nyaachuu jechuudha. Hiika kan biraa qabu. Dhungoo beektaa? Ingiliffa isaan beeka malee Oromiffa isaan beeku. Dhungoon dhungoodhuma Oromiffaani. Ingiliffisaa. Dhungoon maali? Dhungoo jechuun namni lammee yookaan dubaraa fi dhiira ta'e gaafa ol jaallate jaalaluma ibsuudhaaf ol dhungachuu jechuudha bakka. Beekumsa asirratti qabdu akkam? Dhungoo irratti ani muuxannoo hin qabu kanarratti numan dhagaa gara. Para, pelo amor de Deus, cara. Faayidaa isaan arganne jechuudha. Faayidaa isaan beekuun agas mara. Faayidaa qaba? Faayidaa qaba moo? Qabaaf hin qabu isaan beeku garuu waan akkasumatti hin beeku. Tole egaa dhungoo hin beeku jettee achiin si akka qabsiisu. Ayyoo hunduma keenya akka qabsiisu. Gaaffii taa'umsi gaafachuuf adeema. Gaaffii biyyi kun pirezidaantii qabdi miti? Qabdi ka. Pirezidaantiin seeyu? Kan Oromiyaati moo kan biyya Itoophiyaati kan itti gaafatti? Biyya Itoophiyaa jedhamtu. Pirezidaantii qabdi biyya Itoophiyaa. Pirezidaantiin qabdu biyya Itoophiyaa. Eetti yaadi? Pirezidaantii waan qabdu natti hin fakkaatu. Oh my God! Wow! Ayyee galatoomii ayyaama isaati gaaffii kana gaafatamuu keetiif galatoomii. Tole galatoomaa isinis. Ayyaama taatee asitti dhiyaachuu keetii fi guddaa galatoomii. Ayyee atis kabajamaa asitti naaf heeruu keef guddaan si galateeffadha. Atis maal? Tole maqaan kee? Faayisaa Waannaan jedhama. Amma fakkeenyaaf namni gaafa mana nyaataa deemee afaan Oromootiin ajajachuu hagan dandeenyetu jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani mana nyaataa galee xibsii jechuun maal jechuudha afaan Oromootiin? Akka afaan Oromootti xibsii jechuun waaddiidha akka nu biratti beekamutti. Garuu yeroo baay'ee afaan nuti itti fayyadamnu afaan Amaariffaatiin itti fayyadamna. Namoonni baay'een kan itti fayyadamanii jechuudha. Kun yaadeeffannaadha. Dur yeroo darban abboota keenya yeroo bara dargirra kan Egaan kabajamtoota fi daawwattoota yeenii Oromtichaa mooraa keessa deemuun namoota garaagaraa gaaffii garaagaraa gaafannee jira. Gaaffii sana keessaa immoo gaaffii namoonni garaagaraa deebisaniiru yaadaniiru kan deebisanii jiru kan hin deebisnes jiru. Gaaffii sana deebisuudhaan egaa viidiyoo keenya har'aa ni xumurra. Gaaffii sana keessa namoonni tokko pirezidaantii biyyattii kanaan beekanii pirezidaantiin biyya kanaa eenyu jechuun gaafanneerra. Pirezidaantiin biyya kanaa Saalaworqi Zawudeetii beektodha yaada namoonni beektanis jirtu namoonni hin beekne immoo asumarraan irraa bartodha yaada. Egaa iddoo tokkotti namoonni baay'een bakka jedhanii fayyadamu. Bakka jedhu kuni iddootti garaagara jechi kun hiikaan isaa afachuu jedhama. Iddoo tokkotti immoo afi jedhama. Iddoo tokkotti turi jedhama. Jechi kuni jecha bakka jedhamudha. Jechi bakka jedhamu afaan Oromootiin 3, 4, 5tu jira. Namni keenya garuu bakkaatti fayyadama. Kanaaf itti fayyadamnu jenna. Kabiraammoo yeroo darbe viidiyoo kan biraas gaafannee ture kalaankalaa xibsi jechuun kalaankalaa jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa viidiyoo kana ilaaltanii share subscribe kan hin godhin jirtan subscribe godhaa nu waliin tura yeenii Oromtichaa.